Yoo yaa akkam jirtanii nagaa keessanii akkam fayyaa jirtu an Dr. Arumsaadha. Egaa akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii akkuma kanaan dura har'as mata duree tokko qabadhee isinii dhufee jira. Chaanaalii kana namoonni haaraa taatan subscribe like gochuu akkuma kanaan dura isin affeerra. Egaa yaadotaa fi akkasumas koomentii isin nu kennaa jirtan guddaa tokko kan nama jajjabeessudha. Guddaa galatoomaa isin jenna. Gama garaagaraatiin yaadni isin nu kennaa jirtan baay'ee kan nama jajjabeessudha. Egaa nutis haala dandeenyuun wanta dandeenyuun yaada dhimma fayyaa olii galaatti dabalatee akkasumas rakkoolee sammuu akkasumas rakkoo fayyaa wajjin wal qabatu jenne kamiyyuu haala danda'ameen jiruu danda'ametti kan isin dhiyeessinu ta'a. Isinis egaa namoota jaalattan namoota isinitti dhiyaatu chaanaalii keenya like gochuun share gochuun akka bira dhaqqabu taasisaa isinin jenna. Yeroo hundumaa immoo yaadni keessan kan nu ijaarudha. Yaada keessan qabannee gara fuulduraattis mata dureewwan garaagaraa wanta isin barbaadan dhimma fayyaa isin mariisisuu barbaadan irratti haala garaagaraatiin mata duree garaagaraa qopheessinee kan isin dhiyeessinu ta'a. Yaada keessan yeroo kamiyyuu nu qooda azalattis nu qooduu dandeessu. Akkasumas immoo gara toora Facebook keenya Dr. Arumsaa jedhu akkasumas immoo Dr. Shaaroo Dallalanyii fi akkasumas immoo Dr. Caalaa Didaa jedhu jalattis nu qooduu dandeessu. Gaafii akkasumas yaada qabdan hogama kanaan nu qoodan nu haala danda'ameen kan mata duree garaagaraa irratti bifa barreeffamaanis ta'ee bifa viidiyoodhaan kan isin qopheessinu ta'a. Egaa yaadni keessan yoomiyyuu nu ijaara. Kan kanaan duras nu kennaa jirtan baay'ee isin galateeffanna. Keessattuu namoonni qaamanis ta'ee yaadan garaagaraati. Yaadni sun nu kennaa jirtan baay'ee kan nama gammachiisudha. Yaada nama ijaarudha. Yaada nama jajjabeessudha. Hunduma keessanuu maqaa keessan naaf baadhus guddaa tokkos sin jaaladha. Nuuf jiraadha. Nus akka dandeenyuun wanta isin barsiisa jenne tokko dhiyeessuuf ittuma fufna. Isinis akka nu jiraan dhaabbattan sin jenna. Guddaa tokko sin jaaladha. Naaf jiraadha. Mata duree keenyaarraatti kan deebinu yoo ta'e mata dureen keenyaarraa akkuma jalqaba isiniif ibsuuf yaaletti nyaatamuu yookiin shamuu ilkaanii fi akkamitti fayyaa ilkaan keenya akka hin nyaatamne godha kan jedhudha. Egaa agarmaatti waan hordoftan ilkaan akkamitti fayyummaa ilkaan keessanii eeggachuu akka dandeessanii fi ilkaan keessan akka isin jalaan miidhanii akkamitti akka gochuu qabdan waan tokko isinitti himna. Egaa ilkaan keenya argama isaatirraa kan ka'e ilkaan keenya nuufaan hedduudha. Ilkaan keenya bareedina keenya ilkaan keenya nyaata nyaannu bifa haala barbaachisaa ta'een caccabsee xiqqeessee akka garaacha keenyaaf tolutti kan garaachatti dabarsudha. Ilkaan keenya kana malees haasaa goonu af dubbii dubbannu keessatti gahee guddaa qaba. Jechoota nu baafan haala barbaachisaa ta'anitti akka uumaman akka ergaa barbaachisu irratti ilkaan keenya gahee guddaa qaba. Egaa akkuma ilkaan faayidoota hedduu akkanaa qabu kan ilkaan keenyarra miidhaan yoo kan gahu ta'e rakkoo mana hin jedhamne nurraan gahuu danda'a. Rakkoon kunis rakkoo yeroof ta'uu danda'a akkasumas immoo kan yeroo dheeraaf nurra turan ta'uu danda'a jechuudha. Kana maleetis rakkoolee xiinsammuu hedduuf nama saaxiluu danda'a jechuudha ilkaan yookaan miidhamu ta'e. Kanaaf fayyinni ilkaanii yookiin fayyummaan ilkaanii akka salphaatti godhamee waan ilaalamuu hin qabne. Kanaaf har'amee waan tokko wajjiniin ilaalla. Jalqaba irratti ilkaan tokko miidhamuun isaa yookiin akka miidhame kan beeknu tokkoffaan halluun ilkaanii jijjiiramuu danda'a yookiin dhiitaa naannoo ilkaanitti argamu jechuudha. Inni biraa immoo yoo wanta ilkaan nyaatame shame kan argine ilkaan keenya miidhamuu dandeenya. Akkasumas immoo dhukkubbii nutti dhaga'amuun ilkaan akka nu miidhame yookiin akka fayyaan ilkaanii keenyaa miidhame beekuu dandeenya. Haa ta'uti ilkaan keenya nyaatamuu ilkaanii akkamitti dhufa? Egaa nyaatamuun ilkaanii akkatti inni dhufu egaa afaan keenya keessa baakteeriyaa hedduutu argama. Baakteeriyaa miliyoonaan lakkaa'amantu argama. Baakteeriyaawwan kun sababa yeroo nyaata nyaannu keessattuu nyaanni sukkaara itti baay'ate qabu kun yoo kan jiraatu ta'e yeroo nyaanni kun jidduu ilkaaniitti yookiin afaan keenya irratti kan hafan ta'e baakteeriyaan kun nyaata kana gargaaramuudhaan gara asiidii oomishu jechuudha. Nyaata kanarraa jechuudha. Keessattuu nyaanni sukkaara itti baay'aterra yeroo asiidii kana oomishan asiidiin kun immoo ilkaan keenya akka nyaatamu godha dhaatanii jechuudha. Kanaaf maalidha baakteeriyaan
afaan keenya keessa jiru sun yeroo miidhaa hamaan geessisu inni yeroo kanatti jechuudha. Yeroo nyaata sukkaaratti baay'atan kana sooran nyaanni kun afaan keenya ilkaan keenya jidduutti ilkaan irratti hafuudhaan baakteeriyaan afaan keenya keessa jiru sun nyaata kan irraa maalidha akka asiidii oomishu godha jechuudha. Asiidiin kun immoo ilkaan keenya akka miidhu ta'a jechuudha. Akkuma turtii ilkaan keenyarra asiidiin kun oomishamaa deemuun ilkaan keenya akka miidhaa irra ga'u, akka ilkaan keenya nyaatamu, ilkaan keenya shaamu gochaa deemaa jechuudha. Kanaaf maalidha sababa wantoota baakteeriyaan afaan keenya keessatti argamu kanaan asiidii uumamuun ilkaan keenya kan nyaatamu jechuudha. Egaa haala asiidii kana uumuu kanaaf immoo baakteeriyaan kun haala gaariin asiidii akka inni uumu taasisu wantoonni taasisan jechuudha. Isaan keessaa sababa kanaaf kan nama saaxilan jechuudha. Sababa nyaatamuu ilkaanii kanaaf sababni ilkaan keenya akka shamu taasisan keessaa tokkoffaan qulqullina afaanii eeggachuu dhabu. Kana waan jedhu qulqullina afaanii yoo kan hin eegganne yoo ta'e maalidha wanti nyaannu sun nyaanni achirratti hafu sun ifa afaan keenya keessatti hafa, ilkaan keenya keessatti hafa. Kanaaf baakteeriyaan sun maal godha akka carree nyaata kanatti fayyadamee asiidii san oomishaa jechuudha. Kanaaf qulqullina eeggachuu dhabuun tokko ilkaan nyaatamu ilkaan keenyatiif tokko kan nama saaxiludha. Inni biraa nyaataa fi dhugaatii hammi sukkaara isaanii itti ba'ate baay'ee jechuudha. Hammamtaa sukkaaraa baay'ee of keessaa qaban nyaata baay'ee mi'aan. Kunniin maalidha? Kunniin inni lammaffaa irratti kun nyaanni kun baakteeriyaan akka salphaatti nyaata kanarraa asiidii amma ilkaan keenya miidhu kana oomishuuf waan itti gargaaramuuf kanaaf ilkaan keenya akka salphaatti akka miidhamu taasisa. Sadaffaan wantoonni akka ilkaan keenya miidhamu sababoota garagaraatiif hammi hancufaa afaan keenya keessatti oomishamu yoo gadi bu'e jechuudha. Yoo afaan goge yeroo hunda oomishni hancufaan jiran egaa hancufni waan hedduuf nu gargaara. Hamma baakteeriyaa afaan keenya keessa jirus baalaansii gochuuf madaalchisuufis ni gargaara. Inni biraa immoo egaa nyaata tokko tokkos jechuudha ilkaan keenyarraa akka qulqullaa'u gochuuf nu gargaara. Haa ta'uti sababoota garagaraatiif yoo sababoota xannacha hancufa oomishan irraa ka'uu danda'a. Akkasumas immoo yeroo tokko tokko yoo bishaan gahaa hin dhugne ta'e akkasumas immoo dhukkuboonni garagaraa akka hancufaa hin oomishne wantoonni godhanoo jiraate yeroo kanatti hamma hancufaa waan hin oomishamneef ilkaan keenya akka salphaatti akka nyaatamu gochuu danda'a. Egaa inni biraa inni arfaffaan darbee namoonni yeroo tokko tokko nyaata amma nyaachuu ofii jechuudha. Amma nyaachuu osoo hin jedhu nyaata akkuma nyaachaa deemnuun yeroon ilkaan itti qulqullaa'u hin jiru, yeroo itti qulqulleessu waan hin jirreef hammi nyaataa yeroo hundumaa nyaanni ilkaan keenyarraa hin qulqullaa'u jechuudha. Kanaaf maalidha yeroo amma nyaanni ta'e nyaanni achuma irratti hafaa baakteeriyaa saniif carraa uumaa jechuudha. Nyaanni waan irraa kaaneef jechuudha yeroo irraa of qulqulleessu waan jirreef. Inni biraa namoota sijaaraa aarsanii fi akkasumas immoo tamboo nyaatan keessattuu kun baadiyyaa warri tamboo nyaatan baadiyyaa keessatti ni beekama. Kunis rakkoo guddaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Egaa keessattuu wanti beekuu qabdan inni qulqullina afaaniitii fi akka nyaata sukkaaritti baatee nyaachuun miidhaa ilkaan keenya irratti miidhaa guddaa fida. Ilkaan keenya yeroo miidhame ilkaan keenya erga nyaatame miidhaa akkamii nurraa geessisuu danda'a? Tokkoffaa dhukkubbiin garmalee namatti dhaga'amuu danda'a. Dhukkubbiin kunis dalagaa kan dalagsine kan boqonnaa nu kenne kan raffisne ta'uu danda'a. Kanaaf jechuudha ilkaan kun dhukkube jechuudha. Inni biraa nyaata nyaachuu hin dandeenyu. Nyaata yoo hin nyaanne immoo xaxaalee kanaaf nu saaxiluu danda'a hanqina nyaataatiif. Kanaaf nyaata barbaanne akka feeteetti soorachuu hin dandeenyu. Kanaaf jechuudha yoo ilkaan kun nyaatame inni bareedina keenya yookiin miidhagina keenya gadi buusuu danda'a. Egaa ilkaan keenya akkuma nyaatame jirutti maalidha? Ilkaan keenya alatti ilkaan keenya nyaatan yoo kan mul'atu ta'e akkasumas immoo ilkaan keenya sababa kanaaf kan buqqa'u ta'e miidhagina keenya gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf rakkoo xiinsammuutiif nu saaxiluu danda'a yeroo akkanatti jechuudha. Kanaaf inni arfaffaan dhufu maalidha? Rakkoo xiinsammuutiif nu saaxiluu danda'a yeroo ilkaan keenya nyaatan. Inni biraa foolii afaan badaa akkasumas immoo dhukkuboota ergaa fi akkasumas immoo naannoo ilkaanii jiran dhukkubni kun asirraa ka'uun garasitti akka tamsa'u gochuu danda'a. Kanaaf yoo miidhaan ilkaan keenyarra ilkaan keenya kan nyaatame yoo yeroodhaan kan hin to'anne ta'e rakkoo kanneen nurra fiduu danda'a. Mee akkamitti fayyaa ilkaan keenyaa eeggachuu dandeenya? Akkamitti ilkaan fayyaa ilkaanii keenyaa ilkaan akka hin nyaatamne akkamitti gochuu dandeenya? Akkamitti haalli akka ilkaan keenya hin nyaatamne irraa of eeguu qabnu? Nyaata akka fi akkasumas immoo dhugaatii sukkaaritti baay'ate
nyaachuu dhiisuu jechuudha. Nyaata mi'aawaa ta'an nyaata akka karameellaa ta'uu danda'a. Nyaata hin beektu nyaanni mi'aawaa sukkaarratti baay'atee kan soorannu ta'e ilkaan keenya akka nyaatamu waan gochuuf kanaaf nyaata kana baay'isnee nyaachuu hin qabnu. Inni lammaffaa afaan keenyaa fi ilkaan keenya sirnaan qulqulleeffachuu yoo xiqqaate lama isas ganamaa fi galgala keessattuu galgala qulqulleeffachuu qabna. Guyyaa nyaanni sooranni ilkaan keenya irratti hafe halkan baakteeriyaadhaaf haala waan mijeessuuf galgala yoo rafnu ilkaan keenya sirnaan qulqulleeffachuu qabna. Egaa namoonni bartee kan godhate yeroo baay'ee ganama kun hin gorfamu. Galgalatu irra mijata irra jireecha yoo osoo ta'e jechuudha. Haa ta'uti yeroo lama ganamaa fi galgala yoo qulqulleeffame ni gorfama. Egaa inni sadaffaan akkaataa ilkaan keenya akka hin nyaatamne itti gochuu dandeenya. Nyaata booda afaan keenya qulqulleeffachuu. Nyaata booda haala garaagaraatti yoo nyaata nyaanne kunis maalidha? Nyaanni hafteen nyaataa ilkaan keenya san irratti akka nafni godhaa jechuudha. Ilkaan keenya san irratti akka nafni godha. Akkasumas immoo nyaata ilkaan keenya jidduutti hafe san wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan akka hafteewwan ilkaan irraa jiran sun akka bahu gochuun ilkaan keenya akka hin nyaatamne gochuu danda'a. Inni biraa shanaffaa irratti bishaan gahaa dhuguu. Bishaan kunis maalidha? Tokko afaan keenya qulqulleessuu danda'a. Lama hancufaa oomishamuu waan dabaluuf ilkaan keenya afaan keenya noormaalii afaan keenya fi ilkaan keenya illee dabalatee alkoof qulqulleessa waan godhuuf yeroo kanatti fayyaa ilkaan keenya fi afaan keenyaa eeguu danda'a jechuudha. Inni biraa sigaaraa fi akkasumas immoo sigaara aarsuu dhiisuu fi akkasumas immoo tamboo nyaachuu dhiisuu kunniin rakkoolee hamaadha. Keessattuu warri baadiyyaa tamboo horiidhaaf jecha ni fayyadamu. Kunis hin gorfamu jechuudha. Kunis miidhaa geessisuu danda'a. Akkasumas immoo tamboon aarsinus miidhaa ilkaan keenya irraa waan geessisuuf kanas beeknee akka tamboo kanaan aarsine akkasumas immoo tamboo kanas akka nyaanne isiniin jenna. Inni dhumarratti nyaataa fi kuduraa soorachuu qabna. Keessattuu immoo nyaata akka kaalsiyeemii qaban sirnaan fayyadamuu qabna jechuudha. Kunis maalidha? Ijaarsa ilkaan keenyaa fi akkasumas lafee keenyaaf waan gargaaruuf kanaaf nyaata kaalsiyeemiin itti ba'aate odoo sooramne gaariidha. Inni biraa wanti dagatamuu hin qabne yeroo saamunaa ilkaanii yookiin saamunaa ilkaanii fayyadamnu kan filooraayidii qabu jennee gaafannee saamunaa kana gargaaramuudhaan ilkaan keenya rigachuu qabna. Kunis akka ilkaan keenya hin nyaatamne keessatti gahee guddaa qaba. Egaa kanneen jechuudha. Haala ilkaan fayyummaa ilkaan keenyaa ittiin eeggachuu dandeenya. Egaa akka waliigalaatti wanti oomiyyuu dagatamuu hin qabne tokko qulqullina afaan keenyaa eeggachuu qabna. Yoo xiqqaate guyyaatti lama keessattuu galgala yoo rafnu jechuudha. Yoo qulqulleeffamne ni gorfama. Inni biraa nyaata sukkaara itti ba'ate akkasumas immoo dhugaatii sukkaara itti ba'ate soorachuu dhiisuu akkasuma wantoota ilkaan keenya keessatti haftee ilkaan keenya irratti hafillee haala danda'ameen akka ilkaan keenya keessa hin turre gochuudhaan fayyummaa ilkaan keenyaa eeguun ni danda'ama. Akka waliigalaatti yoo ilkaan keenya nyaatamu yookiin jijjiirama ilkaan keenya irratti kan arginu ta'e gara ogeessa yaalaa deemuudhaan keessattuu ogeessa ilkaanii bira deemuudhaan mariisisuu qabna. Rakkoolee ilkaan keenya irratti mul'atu. Kunis maalidha? Rakkooleen sun osoo gara biraatti hin guddatin akkasumatti iddoo sanitti akka dhaabbatan jechuudha. Rakkoo ilkaan nyaatamuu fi rakkoolee birootis yoo qabaanne jechuudha. Kun ogeessa yaalaa bira deemnee yoo mariisisne ta'e rakkoolee saniif dabnee furmaata akka argannu nu gargaara. Egaa kanarraaf isin qopheesse isuma kana waan naaf wajjin turtaniif guddaa galatooma. Yaadaa fi gaaffii yoo qabdan nu dhiyeessuu dandeessu. Egaa mata duree biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa tura.